كنوتي أكنتي دقيسي سلا كانت على دقيسة وقبي أما ساعة كانتي عروس الرجل قباني والفيديو هندن دوساني في إني أما هندا أما هيدفني يو حالا كتروتو يتم بالبلا إرباطني أبجين بالبلا فكوتو جيتم بالبلا في يو كهنتوري تيمو هنتوري ولما لالا إسمي ورا وجزيني ولا ولما لالا كلاس أكنا هنوري دقيسي هم هنجو سلا كانت على بليت ترقم ولين قولتوري سربرايزين ديك أفر قدام قومتي أكاسيا أورمو باين سنجالة I love you شي نجينا ترى برانكين كون برانكي أجايباتي فيديو كان هنقص الأماتي نامو سانجا فدا فيديو إبسي شافي فيديو مكي أوروميا يوكان ماري أورو إجولين كل مان إرجع والفوداني هدو نماتي تولو برانكين كون برانكين أجايبه ورا جال همبين اللي جال لبرسيسو ورا جال لبيه كله أكان إنسان جال لبرتان كقولولا برانكين كون جتشولا هدو نماتي تولو إجولة هدو هنافسي سجرا كون دبان دبت شكين كاب وري هنافتنيس ربين أبصا إسنيا كن جرى لمان أمو ربين جال لمان بفقارين التافو إبسشان قبي سرقي ترجرا قبي سرقي كان الرتي وان ججبا وان أجائبا وجتشو في فديما إسافي مكيلين مكي أورو لغات بجو داف وان أجائبا كان هجتة جرتي وان نسين هجتة وان أجائبا كان إسين تون سينا مكي تنقرأتشو داف يرو سنغافتا garuu viidiyoo isii kana yoo laaltan laayikii fi sheerii fi sabiskiraayibiin immoo garaa isin hin nyaatin. Kana jechuun makkii fi ibsishaa jabeessuudha jechuudha. Kana jechuun Harargee jabeessuu jechuudha. Kana jechuun Arsii jabeessuu jechuudha. Kuni akkasitti fudhattanii jaalala warri hin beeknes barumsa irraa godhattanii barachuu qabdanii jechuu barbaade. Makkiin yeroo dabre maal keessa akka turte namni kamuu hin beeka. Ibsishaanis maal keessa akka ture hin beeka. Agartee ijoolleen kun lamaan ijoollee gama jaalala hamtuu miidiyaa irratti gaggeessanii namoonni hedduun fakkeenya isaarraa fudhatuun wantoota gaggaarii hojjechaa turan keessaa waan nama boonsudha. Kanarraa kan ka'e ijoollee kana nuhis bohaarsuu qabna. Jarris nu bohaarsaa jira waan ta'eef nu immoo sapiraayisidhaan waan gaggaarii yoo dandeette gochuudha. Yoo hin dandeenye du'aa gochuudhaan bira dhaabbachuun dirqama keetii jechuudha. Makkiin duraan sabboontuu turte. Sabboontuu qabsooytuu turte. Qabsooytuu Oromoo. Mucaan tun nama gaarii ta'uu isii namoonni hedduun hubatee gara miidiyaa ofiitti affeeree jira. Makkii Oroo jechuudha. Ibsishaallee akkasuma immoo namoonni hedduun bifaanis ta'e hojii isaatiinis ta'e amala qabeessa isaatiinis ta'e jaalatamee jira. Miidiyaa kanarratti nama shora guddaa taphateedha ibsishaan jechuudha. Ibsishaan goon akkuma beekamu shamarran hedduun jaalatanii jiran. Ibsishaa goo shamarran hedduun jaalatanii jiran. Shamarran hedduu kana keessatti ibsishaan kun maal akkam akka ture, nama akkam akka ture miidiyaa irratti yookaan fuula isaa keessaa yoo ilaaltan isi irraa mul'ata. Miskiinummaan isaa akka sooshaal miidiyaa kana qofa irratti miti. Yoo gadis bu'ee yoo qaamanis agartee miskiinummaan isaa haaluma kanaan itti fufaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana like, share, subscribe godhaa. Piraankii isaanii kana daawwadhaa. Galatooma.